kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokkotti ni amanna. Ameen. Waan hundumaan dursa waaqayyo abbaan keenya mootichi moototaa gooftichi gooftotaa hundaa kan qabu hundumaa gochuu ni danda'u biyya keenya nagaa taasisee hunduma keenyaafis immoo nageenya nu laatee bakka jiraannu fagoodhaa dhiyoodhaas funyoo isaa funyoo jaalalaan funyoo isaa funyoo hafuura qulqulluu kan hin cinne kan hin dachaane kan hin moofofne sanaatii bakka jiraannuuti iddoo kanatti walitti nu qabee nu barsiisuu nu eebbisuu nu fayyisuu jaallateera hoo maqaan waaqayyo waaqa abbootii keenyaa maqaan waaqayyo waaqa jiraataa baraa baraa lafa kanaatti hanga samiitti ba'aa biiftuuti immoo hanga lixa isheetti kaabaati immoo hanga kibbaatti uumama isaa hundaa biratti bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Kabajamoo abbaa keenyaa luba jiraataa bulchaa dabaree guddicha kanaa kabajamoo abbaa keenyaa luba faqqadee kumarraa itti gaafatamaa zoonii kanaa kabajamoo barsiisaa keenya abbaa kumsaa kabajamoo ogeessa diraamaa abbaa Solomoon kabajamoo barsiisaa daaqoon Sooraa Misraachaw daaqoon Gammachiis Tashoomaa itti gaafatamaa kutaa lallabaa Nanajjoo kabajamoo kennaa addaatiin waaqayyoon kan tajaajilu daaqoon Yohaannis kabajamtoota abboota luboota kabajamtoota obboloota daaqonoota kabajamtoota caasaa garaagaraan filatamtanii hojii mana waaqayyoo hojii mootii moototaa kana hojjechaa kan jirtan kabajamtoota maanguddoota biyyaa waaqayyo umurii dheeraa isin badhaasee har'a geessanii oolmaa isaatiif galata kee jechaa kan jirtan kabajamtoota dargaggoota kabajamtoota daa'imman hundumtunuu ijoolleen giftii keenyaa kan dubaroo Maariyaam jaalalleen qulqulloota ergamoota waaqayyoo jaalalleen toloota wareegamtootaa Yerusaalem ishee samii mana galgalaa sanaaf kaadhimamtanii galaa qopheeffachuudhaaf mana waaqayyootti kan argamtan hundumti keessan maqaa waaqayyoo isa jiraataatiin attam jirtu. Ameen. Har'a geenye galata kee jennee akka galateeffannuuf kan nu dandeessise umurii kana kan nuu kenne guyyattii kanaan kan nu ga'e maqaan waaqayyoo kan eebbifame kan sodaatame haa ta'u. Baga geessan baga ittiin waaqayyo abbaan keenyaa itti tolee jaallatee galata kirubeel warra teessoo isaa baatan akka arjummaa isaatiitti itti tolee jaallatee galata luboota 24 waaqarraa kan suraafeel galata isaanii itti gammadee kan fudhate waaqayyo faarfannaa keenya galata keenya ililleef galatoo keenya hundaadhaa aarsaa keenya hundaadhaa waaqayyo waaqarraa fudhatee hunda keenya nu haa eebbisu. Waaqayyo abbaan keenya nu wajjin haa ta'u. Egaa dhugaadhumatti gara barumsa kootti tun seeniin fuula dura iddoo kana dhufuudhaaf bara dheeraadhaaf yaalamee ture bara dheeraadhaaf ol arguudhaaf beellamamee ture garuu hundi isaa gaafanni jedhe malee hin ta'u. Har'a geenyee akka waliin eebbifamnuuf har'a geenyee akka waliin barannuuf isan nu iyyame galanni waaqayyo haa ta'u. Mee galateeffadhaa galanni isaa haa ta'u. Mee ragaan sadiin mirkanaa waaqayyo waa sadii gaafa isaaf dhiyaatutti tola. Mee si'a sadaffaa galateeffadhaa. Ameen. Waaqayyo nuuf haa fudhatu. Kadhannaan haadha keenya kan dubaroo Maariyaam eegumsaan qulqullaa'aa Gabreeli arjummaan uumaa keenya Sillaasee nu wajjin haa ta'u. Akka yamaaf jalala waaqayyootti barumsa nu ammoo wajjin barannu sagaleen waaqayyoo magaalattii ni waama. Matsaafa raajii Milkiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 9. Mee naa wajjin jedhamee sagaleen waaqayyoo magaalattii ni waama. Mee dabalaa jedha sagaleen waaqayyoo magaalattii ni waama. Matsaafa raajii Milkiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irra kan jiru. Kaayyoon barumsa kanaadhaa waaqayyo maaliif nama waama?
waamichi waaqayyo ammoo akka waamicha namaatiyoo kan jedhu sana keessatti kan ilaalluu fi waaqayyo maaliif nuun bakka jiraannu isiniin bakka jirtanii nuun fageenyarraa isiniin immoo dhiyeenyarraa iddoo kanatti kan nu waame nama miti waaqayyo. Waaqayyo maaliif nu waame laata? Mee sagantaa gabaabduu kana keessatti kan waliin qalbeeffannu ta'a. Waaqayyo nu barsiisu. Yaa waaqayyo nu barsiisi jedha. Ameen. Waaqayyo anaan ijaajjisee miccitiisa isa fagaatee jiru naa dhiyeessee sadokatee jiru immoo mul'isee arraba koorra naaf kaa'ee hiikee akkan isinitti dubbadhu. Isiniif immoo laphee Liidiyaadhaa inni bare waaqayyo abbaan keenya laphee hunda keenyaa banee anaan ijaajjisee isiniin teessisee waaqayyo nu barsiisu. Yaa waaqayyo nu barsiisi jedha ammas. Ameen. Waaqayyo hunda keenya nu barsiisu. Sagaleen waaqayyo magaalattii ni waamaa jedhe raajaan waaqayyo kun. Yeroo akkana jedhu magaalaatu gurra qabaayyuu magaalaa waama jechuu miti. Maal jechuudha ree? Namoota magaalattii keessa jiraatan waamaa. Namoota naannoo magaalattii jiraatan waamaa. Namoota baadiyyaa keessa jiraatan waamaa jecha. Wanta kana fakkaatu tokko kitaaba qulqulluu keessaa yoon isiniif caqas Itoophiyaan harka ishee gara waaqayyootti ol kaaftii jedhe caafamee jira. Faarsaa 68 irratti. Itoophiyaan harka ishee ol kaasti gaafa jedhu waa'ee biyyaa Aasaa miti. Uummata biyyattii keessa jiraatantu harka isaanii gara waaqayyootti ol kaasaa jechuudha malee. Kanaaf akkuma kana sagaleen waaqayyo magaalattii waama gaafa jedhu namoota biyyicha keessa jiraatan waamaa. Namoota ganda sana keessa jiraatan waamaa. Namoota aanaa sana keessa jiraatan waamaa jechaadha. Egaa maatiiwwan waaqayyoo dhugaadhumatti waamichi waaqayyo akka waamicha namaa miti. Hundumti keenya nama waan taaneef biyya lafaa kana keessa akka jiraannutti yeroo waan tokko godhannu walii keenya waamicha ni waamna. Yeroo waamicha wal waamnu kan akkamittiin wal waamna? Firaa nagaa jennee, aantee qoommoo jennee, hiyyeessa sooressa jennee, beekaa wallaalaadha jennee calallee wal waamna. Sirrii moo sirrii miti? Garuu waamichi waaqayyo akka kana miti. Nama kan ta'e harka isaatiin kan tolche bifa isaatiin fakkeenya isaatiin kan uummate lagaan sanyiin qomoodhaan hiyyeessa sooressa utuu hin jedhin beekaa wallaalaa utuu hin jedhin xiqqaa guddaa utuu hin jedhin qaba hin qabu utuu hin jedhin waaqayyo hundumaa waama. Bareedduu bareedaa dheeraa gabaabaa furdaa qallaa utuu hin jedhin waaqayyo bifa isaatiin kan uummate nama hundumaa waama. Kun waamicha waaqayyo isa ajaa'ibsiisaa jedhama. Garuu namni biyya lafaa akkana miti. Kana bayeessa gootanii beeku. Kanaaf waaqayyo abbaan keenya har'as namoota ganda kana keessa jiraatan, namoota naannoo kana keessa jiraatan utuu maaliin adda hin qoodin bifa koonan si uummadhe, fakkaattii koon siif kenne, harka koon si tolche. Kanaaf ati uumama addaaf kabajamaadha. Sagalee koo dhaga'i kottutti jiraadhu jedhee nu waama. Kanaafuu namoonni mooraa kana keessa jirtan, namoonni mooraa kana ala jirtanis waaqayyo gaarra waan nu waamuu qaba waan ta'eef waamicha waaqayyo kana kabajanii akka argamtan maqaa waaqayyo nan isin yaadachiisa. Kan nu waamaa jiru waaqayyoon. Waaqayyo maaliif nu waama laata? Kana immoo qalbeeffachuun ga'ee koof ga'ee keessan ta'a. Mee waan tokkoon isinitti mammamoo isin qophii addaa tokko qopheessitanii nama jaallattan tokko gaafa waamtani waamicha keessanirraa gaafa abbaan sun abu maaltu itti dhaga'ama? Mee tilmaamaa. Waanuma qabdanii qophooftanii maaliis haa ta'u maal nama jaallattan tokko gaafa waamtani waamicha keessanirraa gaafa inni abu abbaa sana bortamitti ni ilaalta. Hin komattanii waamicha akkasi waameennan waamicha koorraa haftamini qooyi jettu yookaan ittiin ooddu yookaan egaa waa biraa waa baay'eetu jira akka amala namaatti. Mee waamicha waaqayyo nama waameerraa yoo afanu waaqayyo nama hin komatu
كومين واقعي مكة كومين مادي ميك نسكال بيفتا كتابة كل كيسان فازنت موائي وامن جواقعي وردقتني مصاب فكينيا بكنا تو لبكم سديد دمي أبرر راكاستني غافلالتن يوكان غافلالو أكد جريج آبا مجر أني إردد ديبئي نساوامي إردد ديبئي نساوامي الرابور نساوامي ندقودي دني أني غرو كنكو تاسفتشوداف إسان أدبي إسان أجل فتشوداف جديتنني بكو سقطة إسان الله تشوداف جديتوامي نجلا ديدني ندقودي دني نموت برسنا ترى انتواك يوغافة دبرت إيجاجر هر أن اللي سوامنا نجلا ديدني جدا واقع يوتيوب بچاي ربيكا سورة من ربولين هر أن اللي سوامنا نجلا دبچو ديدني غافتو كركت غافتو كنيبت غافتو كوانچما وانا مانتو كسنتنوفا وانتا سنجلا بوغاف همني كيسن دندن سنكونما غابا سنمو ركتنا وانتا أن المودة بريكو غابا سجلا ديدا جدا واقع dubbii kana qalbeeffadhaa dubbiin kun cimteedha jaraadha biyyi lafaanuu keessa jirru kun biyya rakkinaati biyya dhukkubaati biyya yaaddoom yaaddeessaan keessa guutee jiru biyya utuma nan gammada jedhanii gaddaniidha utuma nan jiraadha jedhanii jiraachuu dadhabanii du'aan adda ba'aniidha utuma nan eebbifama jedhanii biyya itti abaaramaniidha biyya ittiin jaallatamatu jedhanii biyya itti tuffatamanii jibbamaniidha kanaafuu jarana gargaarsa waaqayyo alatti sagalee waaqayyo alatti jiraachuu rakkisaadha jechaadha. Kanaafuu har'atu rakkinni kun hin dhufin utuu gidiraan kun hin dhufin isa hundumaa qabu isa hundaa gochuu danda'u hundumtuu harkasaa hundumtuu keessaa kan jiru gaafa si waamu jalaa waadha. Yoo diddan garuu maal taatu jedhe gaafa tokko rakkattu rakkinni gaaf tokko hin dhufa gidiraan gaaf tokko hin dhufa dhibbinni gaaf tokko hin dhufa gaafa sana nama amma ani immoo dabaree goonsi jalaa dida jedhe warra kan isaaniin immoo akkana jedhe warra sagalee isaa dhaga'aniin immoo akkana jedhe gaafa rakkattu na waammadhu ani immoo buteen keessaa si baasa ati immoo na galateeffattaa jedhe saafamee jedhe faarsaa 50 lakkoofsa 14 kanaaf har'a yeroo waaqayyo si waamu dafaa iddoon kottu argame jedhetti argamaa akkuma kana gaafa rakkattu gaafa dhukkubsattu gaafa waasiqunna mummoo yeroo waammattus waaqayyo dafee si jalaa owwaatee qabee keessa si baasa kanaaf sagalee waaqayyo dhaga'uun faayidaan isaa mataa keenyaaf dhaga'uu diduun garuu miidhaa qaba rukuttaa qaba balaa qaba nan jiraadhatu jennu jireenyi keenya akka biraa ta'uu danda'a kanaaf sagalee waaqayyo yeroo si waamu akka waamicha namaatti jalaa callisinaa akka sagalee isaa dhageenyetti jiraannuuf waaqni nu gargaaru caqasa tokkoon sinii dabala wangeela Maatiyos boqonnaa 22 lakkoofsa tokkorraa kaasee kan jiru wangeela Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irraas kaasee kan jiru waa'ee waamicha waaqayyoo ilaalla akkas jedha jirraati waan hundumtuu qophaa'eera wanta sin nyaattan wanta sin dhugdan wanta sin barbaachisu hundaa qopheesseera saantimatti baaftani kottaa tola nyaadhaa dhugaa jedhaati dhaqaa uummata koo naa waamaa jedha waaqayyo dhaqaa warra dhagaa naa waamaa jedha waaqayyo akkana jedheetoo erge jedha warra waamicha kana waaman gaafa waamicha kana dhaqan namoonni sababa garaagaraa dhiyeessanii jiran waan qophaa'e dhufanii tola nyaatanii dhuguu dhiisanii sababa garaagaraa dhiyeessanii jedha sababa garaagaraa isaan dhiyeessan inni tokko akkas jedhee jedha ani qotiyoo cimdii 5 bitee jira qotiyoo cimdii 5 ani bitee jirtu kun hin qottiif hin dhiisti isheen beeku kanaafuu adaraa dhiifama naa godhi hin dhufu qotiyoo kana naqee leenjisee laalaa hin dhufu jedhaatti naa himaa dhiifama naa godhi immoo jedhaa jedha tokko immoo anoo harree tokko bitee jira harreen kun laga hinceetiif hinceetuu ishee ba'aan baattiif hin baattuu ishee dhaqeen shaakalsiisee ilaala waan ta'eef hin dhufu dhiifama naa godhi jedhaa inni tokko immoo anoo fuudhee tan jira haadha warraa wajjin misirratti wajjin gammachuurran jira hin dhufu dhiifama naa godhi jedhaa jedhee jedha warri kan biraanis akkasuma sababa garaagaraa dhaammatan jedha jarana yeroo waaqayyo si waamu
sababa dhiyeessuun nama hin fayyisu beeka. Raawwate adabarra caala namatti fida malee sababa dhiyeessuun nama hin fayyisu. Utuu sababa dhiyeessuun nama fayyisa ta'e eenyu fayyisa ture jedha. Addaani Hewaani abbaa keenya jalqaba haadha keenya jalqaba fayyisa ture. Jarriyyuu sababa dhiyeeffatan addaan maakkas godhe jedhe Waaqayyo. Ana miti gooftaa koo gargaartuu kee haa taatu jettee ishee naalaatti Hewaan takkanna godha jedhee Hewaanitti sababa dhiyeesse. Hewaan maakkana godhe jennaan ana miti gooftaa koo seexanatu fobbofaa uffatee natti asaasee kanna godhe malee jedhe. Bofas maakkam godhe jennaan seexanna dogoggorse qodaana godhatee jedhe. Hundi isaanii adaba jalaa hin oolu. Adabi isaanii gaafa sana hamma raatu nu rakkisaa jira. Adaba jalaa hin oolu. Addaanitti kan murtaa'e dabqa keenyaan biyyoorraa uumamte biyyootti deemita kan jedhu. Kan Hewaan yoo kan Hewaan maal ture? Kan Hewaan immoo kan nama dibu kan ishee maal ture? Ishee immoo akkuma sagalee koo dhaga'uu diddee sagalee bineensa kanaa dhageesse akkuma biqiltoon hin kutinsi jedhu kuttee imimmaansa akka roobsite ji'aan dhiigni kee akkasumaa cuubu jedhe. Gaafa deessu miixuudhaan dahi jedhe lakkii bobasa dogoggorse jedhee sababa ishee fudhanneef gooftaan murtiitti murteesse murtiin kun hammarraa yoo harmoota rakkisaa jira. Karaa adda biraa immoo maal jedheen? Karaa adda biraa immoo bofaan immoo har'aa kaasee nyaati kee biyyoo haa ta'u milli kee garaa kee tola deemu garaadhaan lafarra lo'i jedhe. Duraan milla afur qabdi turte beekaa. Kanaafuu sababa dhiyeessuun jara sanayyuu hin fayyadne sababa dhiyeessinaa. Jarri sababa dhiyeessanii dhufuu hin danda'u waan ati qopheessite dhufee nyaachuu hin danda'u jedhanii waamicha Waaqayyoo kana akka waamicha namaatti lakkaatan jedhe. Jarana qotiyoo cimdii shanan sun har'an rakkisaa jirti. Qotiyoo cimdii shanan sun jarana hunda keenyatu camadee ittiin qotaa jira. Akkammoo ittiin dhagnee sagalee Waaqayyoon dhageenyeef nu danqitee nu qabdee jirti. Qotiyoo cimdii shanan sana mee abbaan qabda natti himaa. Qotiyoo cimdii shanan sun maali? Hiikishee. Abbootiin keenya hayyoonni kitaaba qulqulluu yeroo dubbatan maal jedhanii qotiyoo cimdii shanan suni isin harmootis qabdu abbootis qabdu ittiin qotaa jirtuu fi dhiistii keessa garuu isintu beeka. Inni jalqabaa maal ennaa jettanii ija keenya lamaan kanaadha. Iji keenya lamaan qotiyoo cimdiidha. Qotiyoo cimdii waamicha waaqarraa nama danqe. Sabija lafaa qofa laaltee sabija waaqarraa dhaaduu diddee iji keenya lamaan jarana cubbuu kan maaliin jalqaba? Ilaaluun jalqaba. Namni ilaalee hawwuudhaan cubbuu jalqaba. Kanaaf namni ilaalee waan jallaa gaafa hojjechuudhaaf jedhu dura ilaalee hawwa mitiire. Kanaaf qotiyoo cimdiin jalqabaa ija keenya lamaaniidha. Qotiyoo cimdiin lamaan immoo gurra keenyaati. Gurra keenya waan hin dhageenye jiraare isa jallaas haa ta'u isa qajeelaa garuu adda baafnee fudhachuu hin dandeenye. Adda baafnee fudhannee itti fayyuu hin barbaanne. Kanaaf nama baay'ees kan gurra keenyaan dhageenye wanti baay'een mana waaqarraa nu fageesseera. Dubbii waaqarraa nu fageesseera. Qurbaanarraa nu fageesseera. Eebbarraa nu fageesseera. Jireenyaan nu fageesseera. Maaloon iji keenya lamaan kun gurri keenya lamaan kun. Kan lammataa inni sadaffaan milla keenyaadha. Milli keenya yeroo hundumaadhaa gara mana Waaqayyoo dhaquu barbaadamoo gara biyya lafaa dhaquu barbaada. Milli keenya lamaan kunam gara mana mashataa gara mana dhugaatii dhaquu barbaadamoo gara mana Waaqayyoo dhufuu barbaada. Jedhaa Waaqaaf jedhamee dubbadhaa. Karaa adda biraa harka keenya lamaan inni ceebii arfaffaan harki keenya lamaan kunis yeroo hundumaadhaa daarii dhiibuu madaalii jallisuu qodaa safaraa muruu hojii yakkaa hojii xuraa'ummaa akka hojjennu nu kakaasa malee hojii fayyinaa akka hojjennuudhaaf harki keenya kan godhu muraasa ta'uu dandeenya. Kanaaf yaa maatiiwwan Waaqayyo akkuma jarri sun gaafa sanaa qotiyoon cimdii shanan kun rakkis har'a namoota baay'ees rakkisaa jirti. Inni shanaffaan maalidhaa? Furaa funyaan keenya lamaanidha. Haara hidhaanaa ogeeffachuu dhiisee mashataa biyya lafaa xuraa'ummaa biyya lafaa seera biyya lafaadhaa isa waa'een baafne sana urgeeffata waan ta'eef kunillee rakkina guddaadha jechaadha. Kanaaf waamicha Waaqayyo akka hin dhageenyeef wantooti nama danqan qotiyoo cimdii shananiidhaa jedhee barreesse Luqaas. Qotiyoo cimdii shanan sun maal dhagaa?
ija keenya lamaan gurra keenya lamaan harka keenya lamaan miilla keenya lamaan uraa funyaan keenya lamaanii jechaadha. Yeroo xoomii keessa waan hin malle fuunfata. Urgaasa Waaqayyo jedhe dhiisee kan biraa fuunfateetu achi nama geessa waan ta'eef. Kanaaf Waaqayyo nuuf adabu. Kanaaf akkana jedhanii sababa dhiyeessanii. Haa ta'u malee jarri sun hin of galle. Sa'arra qophaa'ee dhufanii fudhatanii itti fayyadamuu dhiisanii ganaa saborii ganaa sabara garii arra buluu keenya gara Waaqayyootu beeka. Akkana jedhanii jedha. Kanaaf namoonni waamicha Waaqayyo dagatanii kanneen kana fakkaatantu jiru. Kanaaf akkana ta'uu hin qabnu jechaadha. Egaa karaa adda biraa Matsaafa Raajii Hoose'ii boqonnaa 11 tokkorraa kaastanii olaaltanii ani sagalee koo ol kaasee iyyeen isaa waame gara kootti dhiyaatanii akka isaan fayyaniif ani waamicha godheefi isaan garuu sagalee koo dhagaatan achinarraa fagaatan malee gara kootti hin dhiyaanne jedha. Sagaleen Waaqayyo gaafa nama waamu gara isaatti akka dhiyaanne gara isaatti akka deemne gara isaatti gaafa deeminu Waaqayyo akkuma nu rukute deebisee immoo nu deddeebi'ee nu fayyisa. Akka rukutee nu cabse inni gara laafessaa barjaa waan ta'eef deebi'ee dhiibee nu fayyisa. Akkuma nu rukutee nu madeesse madaa keenya sukkuumee immoo deebisee ni qorsa waan ta'eef gara Waaqayyootti deemuu akka nurra jiraatu nu waama. Matsaafa Raajii Hoose'ii boqonnaa 6 lakkoofsa 1 kaasaatii hanga 4tti dubbisa akkas jedha. Tu gara kootti deebitanii eebbaan gara keessanitti deebi'a. Fayyinaan gara keessanitti deebi'a. Araaraan gara keessanitti deebi'a. Jarana Waaqayyo nu rukuteera. Waaqayyo nutti aareera. Waaqayyo nutti dheekkameera. Kanaaf hin hojjenne malee nyaachaa hin jirru. Mee jarana biyya kanallee egaa wanta sinirra jiru sinii Waaqayyotu beeka. Amma dhukkubii haaraam wanta itti dadhabnee hojjennu akka mana qorichaatti nannee badduu baafnu kan nama godhu hin jiru. Namarra darbee torbeedhaan guyyaadhaan ganama fayyaa galgala dhukkubsan ganama fayyaa deemta ka turree qabamu mana qorichaa gaafa dhabu dachabee qambirrii kana baafnu hin nyaannu hin dhugne hin uffanne amma immoo darbee horiittuu ce'aa jira beeka. Kun amma dha'icha Waaqayyo. Maaliif kun taa yoo jettanitti dhufnaati namatu Waaqayyoon dhaga'uu dide. Waamicha Waaqayyo namatu dhaga'uu dide. Gara Waaqayyootti namoonni abeet maana waamta jedhee dhiyaachuu dide deebuu dide. Amma garuu Waaqayyo akkana jedha. Amma gara kootti deebi'a gara keessanitti deebi'a. Na dhaga'a anis nan dhaga'a. Na barbaaddaa na argattu nuun jedha. Kanaaf Waaqayyo yeroo si waamu jalaa hin didinaa. Yeroo Waaqayyo si waamu jalaa diddanii jennaan gaafa rakkattan gaafa dhukkubsattan gaafa hamaaf hamtuun sinitti dhufu gaafa si waamtan si jalaa diduu danda'a waan ta'eef waamicha isaa akka dhageenyuuf Waaqayyo nu haa gargaaru. Mee Waaqayyo maaliif nu waama kan jedhu immoo laalla. Waaqayyo maaliif nama waama? Waaqayyo yeroo nu waamu jarana faayidaa mataa keenyaaf nu waama. Isattoo waan tokko waan tiratu hin jiru. Ergamoonni isaa baay'inni isaanii akka bokkaa roobuu kan ta'e fuuldura isaa dhaabatanii sa'a 20 guutuu sodaa addaa galata addaa faaruu addaadhaan isa waaqessu. Waaqayyo tokko iyyuu waan irratti hin jiru. Waaqayyo garuu yeroo nu waamu faayidaa mataa keenyaaf nu waama. Faayidaan mataa keenyaa inni guddaa olaanaan maalidha yaada? Waaqayyo biraa kan nuti argachuu barbaannu. Waaqayyos kan inni nu badhaasee jennaan kanatti hunda isaa moona jiraachuu dandeenyu inni jalqabame maali? Inni jalqabaa eebbifamu. Jarana Waaqayyo nama eebbisee jennaan hin dhukkubsannu fayyaan lafa dinne deemna malee. Waaqayyo nu eebbisee jennaan hin beelofnu qubne nu raaba malee. Waaqayyo nama eebbisee jennaan jarana yeroo hundumaa hadii uffannee deemna malee moofaan uffannu. Waaqayyo nama eebbisee jennaan yeroo hundumaa mataa taana malee eegeen taana. Waaqayyo nama eebbisee jennaan yeroo hundumaa hin liqeessina malee hin liqeeffannu. Waaqayyo nama eebbisee jennaan jarana yeroo hundumaadhaa gammannee jiraanna malee hin gaddinu boqonqu. Waaqayyo nama eebbisee biyya eebbisee jennaan dacheen lafaa keenya eebbaan kun xinnoo facaafne guddaa galfanna. Waaqayyo nama eebbisee jennaan
ijoolleen keenya eebbaan guddatanii isaan irratti hafuura baafan. Waaqayyo nama eebbisee jennaan jarana umurii dheeraa eebbaan guutame jiraata. Waaqayyo nama eebbisu taanaan garuu kun hundumtuu isaa hin jiru. Kanaaf Waaqayyo maaliif nu waamaree inni jalqabaa nu eebbisuudhaaf nu waama. Ilaalaa meeshee biyya lafaa kana. Si'a meeqa nu rakkis jaa? Ilaalaa waan namni tolche ilaalaa. Kan Waaqayyo garuu akka kana miti beekaa. Kan abbaa keenya akka kana miti beekaa ilaalaa kun hundullee barumsa tokkodha. Meeqa jijjiira namadde waltajjii kanatti bayyaa. Sagalee guddistuu kan. Ilaalaa kan Waaqayyo garuu inni gaafa jalqaba isinii kenneedha. Takkaa irratee beekaa cufamee beekaa re. Ilaa biyyi lafaa kun akkuma kana. Utuma jaallannu, utuma nu gammachiiftu, utuma waan gaarii nu gootu fakkaattu ilaa kun akka namoonni irraa addaan jetti beekaa. Kanaafuu Waaqayyo isa kana dhiisaatii gara gottaa jedhe nu waama. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo gaafa nama waamu maaliin nama waamaa? Eebbaaf nama waama. Mee waa'ee eebbaan isinitti hima. Mee namni eebba jibbu jiraa isin keessa? Jedhame. Eebbi dhala namaa keessatti qixxa olaanaa qaba. Mee maanguddoo waan isinitti hima. Oromoon durii abbooliin keenya durii ijoollee isaanii eebbisu. Qeen eebbifame sun, ilmi eebbifame sun, intalli eebbifamte sun galgalli isheen bareeda, gaa'illi isheen bareeda, manni isheen bareeda, maasiin isheen bareeda. Jireenyi simboon isheen bareeda. Maaliif jennaan abbaa fi haati ishee waan eebbisaniif. Abbaa ilma isaatti gaddee ilma isaa yoo abaare hoo, haati intalatti gadditee intala ishee yoo abaarte hoo, barri jireenya isheetii dukkanaa'aa ta'a. Barri jireenya isheetii golgola'aa ta'a. Ofumaa joorti, ofumaa jawwarti, ofumaa hojjetti, hin milkooftu. Maal waan taate waan eebba dhabdeef. Kanaaf abbaa keessan of hin abaarsinaa ijoollee. Intalo haadha kee of hin abaarsisin. Yoo addanaa abbaa fi haati si eebbisan malee Waaqayyo waaqarraa sin eebbisu. Asii kaa'annoo eebbichoo. Egaa akkuma ta'e egaa Waaqayyo abbaan keenyas yoo nu eebbise malee eebba lafarraa kana nyaachuu hin dandeenye. Yoo nu eebbise malee jiruuf jireenyi keenya guutuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf inni guddaan egaa Waaqayyo akkamittiin nama eebbisa? Gaafa waamicha isaa dhagaan nama eebbisa. Kanaafuu Waaqayyo maaliif nu waame laatare? Amma hundumti keenya waamamnee dhufne. Nuti obboloonni keenya gaaraarraa dhufnes isin iddoo kanatti kan dhuftanis hundumti keenya waamamnee dhufne. Eenyutu nu waame? Luba fakkadeedha? Luba jiraataadha? Koreessa fakkaatii? Hinkoo kan nu waame Waaqayyoodha. Nutis iddoo kana dhaabannee dubbii isaa dubbannee dubbii isaa isinitti dubbannee akka ittiin eebbifamnu isin immoo nurraa dhageessanii akka ittiin eebbifamtaniif Waaqayyo nu waame. Kanaaf waamicha Waaqayyo dhageenye dhufne hundumti keenya iyyuu. Kanaaf Waaqayyo inni waamicha isaa nu waame kun Waaqarraa hunda keenya nu haa eebbisu. Waaqarraa sagalee isaa kanaan hunda keenya immoo warra eebbaan guutaman nu haa taasisu. Egaa jarana hundumti keenya hirruu qabna. Hundumti keenya dhukkubsatoodha. Hundumti keenya gaddinee baquu isaa jirra. Hundumti keenya isa biraa kan argachuu barbaadu waa baay'ee qaba. Inni jalqabaa garuu eebba argachuu dura. Kanaaf amma namni tokko waltajjii kana irratti ba'ee gaafa waa gumaachuu maal jettanii eebbistu? Waaqayyo si haa eebbisu jedhaa beektuun. Hamma salphaan fakkaatu kun. Waaqayyo si haa eebbisu. Waaqayyo si haa eebbisu jedhaa jedhu abbooti. Waaqayyos gaafa Leewwii kaasee gaafa Leewwii kaasee isa jalqabaadha. Harka kee wal kaasi jedheen. Harka kee wal kaasi. Waaqayyo fuula ifaadhaan si haa ilaalu. Waaqayyo araara sitti agarsiisu. Waaqayyo si haa eebbisu jedhaa eebbisaa uummata koo. Yommuu sanaan immoo afaan keessan irra bulee barru harka keessan irra bulee ummaticha nan eebbisaa jedhe. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Kanaaf sagantaan kun kan qophaa'e eebbaaf. Waamichi kun kan nuuf ta'e eebbaaf. Egaa isin kan dhuftaniittu warra hafanitti immoo itti dhaama. Waaqayyo karaa meeqa nu eebbisa gaamma gidduu lamaan kan. Arraa jalqabee amma boritti eebba kanaan dura nu argannee hin beekne nutti irratee jiru guutuu godhee nu eebbisaatii waamicha kan argachuudhaaf dhuftan waan ta'eef egaa laphee keessan banaa, yaada keessan banaa, gurra keessan saaqaatii eebba kana fudhadheen galaa jedha. Waaqayyo waaqarraa nu haa eebbisu. Mee waa'ee eebbaan kitaaba qulqulluu keessaa waa isinitti himu. Waa'ee eebbaa kitaaba qulqulluu 66 keessatti eebba kan jedhu kun afaan mana kiristiyaanaan barakat jedhama. Barakat argachuudhaaf waamamtan kan jedhu jira.
si'a 83 barreeffamee jira waa'ee eebba. 66 qofa si'a 83. Kana keessaa sadii waan sinitti himu. Inni jalqabaa faarsaa 64 yookaan 65 lakkoofsa sadiirra dubbistanii yoo laaltan akkana jedhee xaafamee jira. Faarsaa 64 yookaan 65 lakkoofsa sadiirra. Eebba mana kee keessaa nuu laatamuun quufnaa jedha. Jarana eebbinni dhugaa isaa kennama mana Waaqayyoo keessaa kennama. Inni dhugaan kan budduqee hin dhumne, kan hammaarratanii hin dhumne, kan nyaatanii hin dhumne, kan hundumaa ol ga'u eebbinni dhugaa isaa jira mana Waaqayyoo keessa jira. Kanaafuu eebba mana kee keessaa kennamu quufnatu akka kanaan quufnuudhaan Waaqayyo nu waame. Garuu akka eebbi mana Waaqayyoo jiru hin beeknu. Mee eebbi mana Waaqayyoo keessa jira jechuun maal jechuudha jiran? Sinitti moo akkasa dhufnee limaatii hojjenna. Misooma mana Waaqayyoo dhufnee hojjenna. Eebba guurrannee galla. Kudhan kiyaa tokko laanna. Eebba fudhannee galla. Zikirii zakkarra. Eebba fudhannee galla. Dadhabaaf jedhee mitswaati laanna. Eebba fudhannee galla. Wareega wareegnee dhufnee laanna. Eebba fudhannee laan galla. Sagalee isaa baranna. Eebba fudhannee galla. Inni dhumaaf olaanaan immoo jiran dhaabannee qaddasiisnee sabala qiddaasee fudhannee galla. Harka fannoodhaan yeroo luboonni eebbisan eebba fudhannee galla. Qurbaana qulqulluu gaabbii gallee gaafa fudhannu eebba fudhannee galla. Ilaa eebba akkasitti mana isaa keessaa kenna. Iddoo biraa kun hin jiru beeka. Akkanatti hin gaafa teenyee dubbii isaa barannu kana eebba fudhannee galla. Gaafa akka dhaabannee faarfannu eebba fudhannee galla. Akkanattiin eebbi kennamu. Eebba mana kee keessaa kennamu kana quufnaa. Eebbi mana Waaqayyoo keessatti immoo eessaa kennamaa kan jedhu immoo laal. Jarana baay'ee hojjettaniif hin se'inaa. Meeshaa baay'ee qottaniif hin se'inaa kan eebbi kennamu. Halkaniif guyyaa fiiddaniif hin se'inaa kan eebbi kennamu. Eebbi kan kennamu yeroo karaa isaarra buutanii waamicha isaa dhageessan Waaqayyo waaqarraa isinii roobsa. Waaqayyo waaqarraa isinii kenna. Warri kan Waaqayyoo ta'an galgala bu'aa bulanii ganama gammadu jedha. Caafamee jira kun. Galgala bu'aa bultanan dhabette ganama kaatee si badhaasa. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu tokkoon isinitti hima. Ergaa Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 17 akkana jedha. Eebbinni dhugaan jedha. Galaa dubbisaa kan. Yaaqoob tokko 17. Eebbinni dhugaan ol gubbaa samii abbaa ifaa jiraataa baraa biraa Waaqa biraa dhufaa jedha. Jiraataa baraa biraa kan ta'e abbaa ifaa kan hin jijjiiramne kan hin duune isa biraa dhufa. Jarana amma bokkaan al tokko Waaqarraa roobu kun ammatu namoonni ganda kana keessa jiraattan galgalaaf ganama dabaree naqattanii gaafa xaafii facaasuudhaaf jettan gaafa boqqolloo keessa facaasuudhaaf jettan ammatu lagaatti guutaa hin dandeessu. Jedha Waaqa jiraas dandeessu. Ammatu qilleensa tasgabbaa kana kan isinitti kenne maal isin ilaachuu danda'a? Qilleensa akka malee sabara malee soorrannu kan. Biiftuu kana ammoo akkuma ibsaa ammaa kana ammatu qoxaariitti kaa'amee lakkaa'amee daakaffalaa jedhee jibbaa akka malee gashachuu danda'u. Kun eebba miti jiran. Fayyummaa ammatti jiraannu kana hoo utuu Waaqayyo nuu kennuudhaa baate eessaa dhannee bitanna kan kun eebba guddaadha miti. Kanaaf Waaqayyo abbaan keenya kanaan kan nu badhaase waan jiraattaniifis akkanuma eebban isinii kennaa isin dhagaa nuun jedha. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Waa'ee qilleensa laalchisee waan tokko isinitti himu. Amma qilleensa nuyi soorrannu kun dhugaadhumatti salphaan seenaa waa guddaadha. Namichatu jedhani nama hoggaa 85 jiraate jaarsa nama guddaadha. Utuma karaa deemuu utuma hojiidhaaf asii wajjin mannaagaa jiru lafa dha'ee onneen isaa dhaabate. Onneen namaa maal dhabdee dhaabate? Qilleensa dhabdee dhaabate. Onneen isaa qilleensa dhabdee dhaabate. Atattamaan dafanii baatanii mana qorichaatti geessan. Mana qorichaatii oksijinii kan jedhamu jira. Asuma Najjoyyuu mucayyoon tokko biyya alaa teessee bittee gashitee jirte waan ta'eef oksijinii kan jedhamu kan akka dhala dhaaban. Sa'aa 24 oksijinii irra kaa'anii qilleensa guutanii fi gaafa inni fayyuu tilmaama qilleensa sa'aa 24 soorratte kana siif qaxxarame kana
بريكم أكون عشان كفلتات تنجر كافني فيكو ساعة وجدتي كلين سنة بيتورسن ما نقول الشات والله تاني بريكم أكون عشان كفلتات جنان جالس بتاعك بتيجو مال تاتي جل دكتوري مال تاتي بوس مال تاتي بريك كفلت كنا أبدي جنان لك أنا وكنا بوسيس قطع واقعي كوتي أولما واقعي كوتي واقعي كو كنو أغاس الدتة بيشان بوتو كلس تولنا كندنا جراجة دوري كنو ساعات الدم ورقدتنا بيتنا لي بري أما كنا دم كفله كنو أغاس الدتة بيشاني ساعات الدم بيسه أما تو واقعنا غافة دي أبو دم كفله جري بوي كلن واقع تقول ده فتاة واقع كلن أولما واقعي كلن ما أقول ده كدانا دوما مسات أقول ده كدانا كنلي بركة كدانا كنا واقعيو أولما نمكن كدانا بركة نمكن كدانا كاين وامغا بركة كدانا واما بركة كم سبرايو نبلي سنجو بيجنا فاروج رات موي لوك سارا سات ما هورنا كينيا ولي أتوت فيا دم نورا داما يو وات نونو كتر لمو كنو كتي كدان مغافتا كنو أجر تميتي رحمة واي نفسات جراني جبين سوال بيو كبنا بركم برنا وتاتي يو واقع يو كبنا ملك يوم دندي دربون دندي أيو تكونو غلا بكيت النبوت جدا غلغلا بغنا مسا سودان دبي كبا واقع يو ما غرغار كراد دبرا وان وجن هندما كيست يو واقع يو غرغاري يو واقع يو ملكيسه بنو لاتي زمله دبق دواتا جور دواتا أما جرن آفي كيسم كله منام كيسم كله فرقا قبضن نياتشو إفتني غرغرتشو إفتني لاكيتي قدر بچا جرت سوما دوغال أما سأما لغتي قدر بطن لفتي قدر بطن كنا أچما ميت إتجاجفت اندندو واقعيو أكاشين بيك لغوچ اندندو أما واقعي فچافتني يومو مرغودن داتو geessani nyaachuu keessani immoo beektu eenyu jedhee nyaa geessi nyaan yoo waaqayyo jedhee kunumaan illee sani galuu danda'a waa'een hojimaa waaqayyo gochaa waaqayyo kanaaf dubbii waaqayyo dhagaa kanaaf waamicha waaqayyo dhagaa waamicha waaqayyo dhagaa'uun eebba guddaa nama laachisiisa akkana jedhee xaafamee jira wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa kaasee akka jedhee xaafamee jira Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 5 irraa kaasee maal jedha seetanii akkasumas kan kana fakkaatu lukama sinitti maati singala dubbifadha wangeela Maatiyoos boqonnaa 21 irraas kaasee jira kana jedha barattoota gooftaatu gaafa gooftaa duukaa turan sana beettugaa eebba argachuudhaaf abbaa barakataa abbaa jireenyaa waan ta'eef hunda dhiisa duukaa bu'an gaafa isa duukaa bu'anii hunduma isaa argatan kan nama dhibu gaaf tokko galgala qurxummii qabuudhaan agatti gadi bu'an jedha galaana Galiilaa jedhamu tokko galgalaa kaasanii amma lafti bari'utti galaanuma duraan qurxummii baay'ee qabutu egaa jarri qurxummiidhaan jiraata akkuma isin qonnaadhaan jiraattan akkuma inni kaan daldaalaan jiraatu akkuma inni kaan horii horsiisee jiraatu isaan maaliin jiraatu qurxummii galaana kana keessaa qabanii jiraatu kan nama dhibu galaanni kun kaleessa deeggadda kana qonni gade jalan mereka punya media ada bersama mereka tadi kuning tidak kamu tahu apa semua sama betul sekarang kita tahu bodoh jadi wajar gaji wambai itu jalan galan malaga tu iga tay tari jolle ne fi bi fay dem tara ka tari jota iga tay yeroder bes galan bi Argentina kesat busha malaga ko tumat iga tay ammu sama baraka na kesat chaka kuning mo mallatto bara dumati busha lagas ergaman wa kayor rukuta igatti jira maka jira wante bakana de malu bachum barbade galana Galiilaa kanatu qutmi kya qaba jira garu galgala kaani amma lafti barit bushaan irra bura tokko dhaban bari gooftaan gara isaa hidhaqe gooftaan abbaa eebbaa abbaan barakataa abbaan quufaa hundumtu harkasaa hundumtu qeesaa kan ta'e isaa wajjin malee milkaa'uun kan hin danda'amne argachuun kan hin danda'amne isa malee deemnaan dafqa duwwaa joora duwwaa kan ta'e abbaan jalalaa gara isaa hidhaqee ijoollee mee qurxummii kana qabdu kanaa kennaan nyaannaa fidaa yaa gooftaa galgalaa kaanee amma lafa baritti dadhabaa mullee homaa tokko hin qabanne gaafa jedhan mee karaa harka mirgaa darbadhaa jedhamu karaa harka mirgaa darbadhaa jennaan
karaa harka mirgaa gaafa darbatan qurxummii guddaan 153 harkisanii amma baachuu dadhabanitti argatanii gootanii kiyyaa baasanii karaa maal darbatanii isayyuu akka jecha kee darbannaa akka jecha kee darbanne imil koofnaa jedhanii sammuutti deebi'anii darbatan argatan jarana mirga jechuun wangeela mirga jechuun sagalee waaqayyooti mirga jechuun qajeelummaadha mirga jechuun karaa waaqayyo jaalatu irrachaadha karaa waaqayyo jaalatu deemuu kan dandeenyu sagalee isaa gaafa dhageenyu sagalee isaan ba'a macaafadhaa sagalee isaan ba'a nagadaa sagalee isaan ba'aati akka dubbii isaatiitti jiraadhaa yoo qodaan keessa guutu saaxiniin birrii guutu qadabukoon guutu ta'a yoo ta'uu dhaabaate dafqa dhubaa joora dhubaa ta'a akka riyyaa keessanii gombisaan dhaabden utuu hin gashin alatti baddu bayduma yoo manatti geeyyu waa baay'isin saama antuutin saama dhukkubin saama daada'uunin saama waa beekatu jira isin akka dubbii keetitti jedha akka dubbii keetitti gaafa akka dubbii keessanitti dubbii isaatitti gaafa deebitanii gaafa hojii baatanii hojjettanii barakata isa borii miti isa har'aan argatu maatii hojii deebii tokkorraa qabanii dedeebanii booda yeroo isaan sana bakkeetti baasan bishaataan saamuu qophaa'ee taa'ee jiru ergamootaan kan waadan bishaatee taa'ee kanaafuu yaa maatii waaqayyo eebbi waaqayyo akkanatti kennamaa kanaaf egaa tokkoffaa ergaa Phexros 3:9 gubbaarratti eebba argachuudhaaf waamamtanii jiru kanaaf amma waaqayyo kan waame faarfannaadhaan diraamaadhaan dubbii lallaba wangeelaatiin waan gaarii hojjechuudhaan eebba abbootiin nu eebbisanii eebba argachuudhaaf waaqayyo waamamte meegaa ammas irratti waggaa nama kanatti fufnu eebbi maal hojjechuudhaan argama mee eebba kan barbaada dhokkaa isaa ani eebba nan barbaada eebbi natti irratee jira barakati natti irratee jira barakata nan barbaada ijoollee koodhaan barakatan barbaada dallaa kootiin barakatan barbaada maasii kootiin barakatan barbaada suuqii kootiin barakatan barbaada namummaa kootiin eebban barbaada eebba waaqayyo fudhadhee galuun barbaada mee abbaan jettanii golgaasina waaqayyo waaqarraa eebba isaanii yaadatu yaa waaqayyo eebba kennu eebba kennu yaadatu jedha hirruu keenya eebba kennu guutu jedha egaa waaqayyo maaliif nu waamee eebba ta'e galchuu waala baadureen barumsa keenya maaliif jedhame dubbata sagalee waaqayyo magaalattii ni waama sagalee waaqayyo ganda kana keessa jiraatan hundaa waama sagalee waaqayyo ummaticha waama yeroo waamu immoo ati sooressa jedhee sinniisu sooressi gaadhee jira jiran addanuu biyya kanaa hin jiru biyya lafaa keessa hundumtuu hiyyeessa du'aadha waaqa irratti gaafa ilaalama maaliif jennaan utuu sooressa jechaa jiru kisaarutu jira isa sooressa jedhee ittiin koru dhiisee darbuutu jira akka tasaatti kanaafuu hiyyeessa namni sooressa kanaaf isa sooressa sooruma caalu kennuudhaaf nu waama isa hiyyeessi immoo silayyuu hin qabu akka ati qabaattee sooressaaf si waama jireenya isa lafarraa qofa miti isa waaqarraa dabalatee dargaggeessas daa'imas hundumaa waama xiqqaadhaaf guddaa beekaadhaaf wallaalaa hin jedhu kanaaf waamicha waaqayyo kana dhageenya akka eebbifamnuuf iyyama waaqayyo nuuf haa ta'u isa aafatee borga nama maal itti barra jettanii maal hojjetanii eebba argatu kan jedhu bara dhaqabadhaa karaa itti eebba argatan mee maal fayin eebba barbaannaa jenneera akkasumaan eebbi mana dhufu maal hojjetanii eebba argatu maal hojjetanii sooressa ta'u maal hojjetanii fayyaa argatanii deemu maal hojjetanii mataa ta'u maal hojjetanii quufanii nyaatanii bareedanii jiraatanii deemu yaaddoof yaaddessaa malee maal ta'e hojjetanii jiraachuu danda'a eebbi maal argamu waan guguddaa ja'atu jira karaatti eebba argata isa kana borga nama barannaa waan nu barsiiseef galanni guddaan waaqayyoof haa ta'u isa dhageenya lapheetti nuuf haa qabsiisu waaqayyo sagalee isaa kanaan biyya keenya biyya nagaa nuuf haa taasisu biyya jaalalaaf tokkummaa nuuf haa taasisu waaqayyo abbaan keenya halkan kanas halkan Yaaqoob nuuf haa taasisu gubaa'ee keenya kanammoo gubaa'ee tolootaa gubaa'ee wareegamtootaa waaqayyo nuuf haa taasisu egaa yeroon kuni yeroo itti laguu giiftii keenya dubaroo maaramii itti yaadannuudha kadhannaan giiftii keenya dubaroo maaramii haadha Yesuus Kiristoos hunda keenya ajjina ta'u kadhannaa godhamaa jiru kanaan waaqayyo biyya keenya biyya eebbaa
biyya quufaa biyya sugaan ufaa taasisu akkuma nama sinin jedhe boritti furnaa nama borii nu haa taasisu galanni waaqayyo.